bara bajataa 2016 naannoo Oromiyaatti lammiileen leenji'anii gahooman 100 fi 49 olii hojiidhaaf gara biyya alaa ergamuun ibsame. Biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa ejansii mirkaneessa gahumsa ogummaa naannichaa wajjin ta'uun raawwii hojii leenjii gabaabaa bobbii biyya alaa gamaggame. Lammiilee hojiidhaaf gara biyyoota biroo bobba'an dura leenjii gabaaboon hubannoo cimsuun barbaachisaa akka ta'e beekuun hojiitti galame mirkaneessi gahumsaas akka kennamu kallattiin taa'eera. Kanuma bu'uura taasifachuun ciminaa fi hanqina damicha irratti mul'atan adda baasuun kallattii kaa'uuf sagantichi qophaa'ee jedhan hoogganaa ittaanaa fi itti gaafatamaan damee leenjii biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa obbo Nasraddiin Qaadi. Bara bajataa 2016 naannichatti lammiilee 100 fi 54 fi 322 leenji'uun gahooman keessaa 100 fi 49 fi 604 hojiilee mana keessaatiif biyyoota alaatti ergamuun kan ibsame yoo ta'u galteen meeshaalee leenjii dhibuu fi ilaalchi seeraan ala biyya alaa ba'uuf jiru danqaawwan hojichi keessummeesseedha jedhan obbo Nasraddiin. Lammiileen hojmaata eeguun bobbii hojii biyya alaatti fudhatan rakkoon osoo irra hin gahin furmaata argachuu kan danda'anii fi galii hojicharraa argatanis shakkii malee kuufachuu danda'uu eeran. Fedhii namni guyyaa 21f leenji'ee hin deema jedhu kan fedhiin guddaan hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Qaxxaamura barbaadu namni. Karaan sirrii amma tokko waan guyyaa 21 leenji'uun kun homaa rakkoo miti. Lammiileen keenya irra jireessa fedha horatanii aan osoo hin gahoomin osoo leenji'in gara biyya alaa gara biyya namaa deemee ofillee salphadhee biyyallee salphisuu hin qabu jedhanii amananii gara kolleejjii kanneen yoo dhufan nuti halkanii guyyaa dabalatee leenjii kennuudhaaf qophiidha. Ciminoota mul'atan akka raacitiitti fayyadamuun bara hojii 2017tti hojiilee mana keessaa qofatti osoo hin daangeffamin lammiilee ogummaa barnootaan argatan qabanis gara biyyoota alaa erguuf ni hojjetamaa ibsan. Kun amma yeroodhaaf lammiilee kan ergaatiin hin jirru gara biyya Arabaati. Biyyoota Arabaati. Amma mootu itti aanee biyyoonni Awurooppaa middle level technicians dabalatee teknoolojii adda addaati warra gahomanillee nu gaafataatiin hin jira. Akka advantageetitti Itoophiyaan kan qabdu Itoophiyaan biyya dargaggootaati. Itoophiyaa hojjennu mootu majooritiin parsantiin guddaan dargaggeessi Oromiyaa keessa jira waan ta'eef kana wajjin wal qabatee lammiilee leenjifnee gara biyya alaa erginu baruma kana karoorri 700. Kanaafuu lakkoofsa guddaa waan ta'eef kun immoo itti fufa. Saganticha irratti kan argaman Daayirektarri ejansii mirkaneessa gahumsa ogummaa Oromiyaa obbo Adam Kamaal gama isaaniitiin calqabbiin jiru gaarii ta'us qulqullinni gahumsa leenjitootaa ammas dhimma xiyyeeffannoo barbaaduudha jedhan. Leenjii kennamu kolleejjotni waliin dorgomuuf osoo hin taane gara biyya alaatti yeroo bahan ogummaan lammiileen gonfatan kan biyyoota biroo faana isaan morkachiisu akka ta'u tolchuun murteessaadha ibsan. Qabiinsa ragaa leenjitootaa fi waliin dha'iinsa ragaa sobaa kennuun lammiilee fi biyyas dhiibbaa hin taane keessa galchan hambisuuf hundumtuu hojjechuu akka qabus dhaaman obbo Adam. Nama fakkeenyaaf Jimmatti leenji'ee jedhu Adaamatti madaalame jedhamee sartifikeetii qopheessu maqaan isaatii fi maqaan sartifikeetii nambariin kan walitti hin dhufne ta'uu xaaxadhaan naannoo san jiran baay'een jiran. Kanneen qaama dhimmi ilaalu wajjin hojjennee sirreessuun dirqama kenna. Outputiin keenya garuu baay'ee gadi bu'aadha. Leenjiin keenya qulqullina hin qabu, sirni madaallii keenya qulqullina hin qabu, sirni ragaa fi deetaa namaa ittiin online goonu qulqullina hin qabu. Kana gaafa mijeessinee jenne Oromiyaan akka lakkoofsa isii akka teessuma isii maali jennu qofaan utuu hin taane dirqama fayyadamuullee qabna, mirga fayyadamuullee qabna. Kanneen lachuu kan itti enjoy godhuu dandeenyu garuu gahumsa waan san ittiin raawwannu akka mana hojiititti kenna tajaajilaa kennu yoo mirkaneessineedha. Gaggeessitoonni fi leenjistoonni kolleejjota teeknikaa fi ogummaa 33 naannichaa fi qooda fudhattoonni biroo gamaggamicha irratti kan argaman yoo ta'u kanneen dubbifne yaada kennaniin. Adeemsa kana irratti rakkoon nu mudate akka manaatti leenjifamtoonni baay'ee turan kan dhufan nu bira. Hanqina leenjisaa ni qabna turre. Hanqina leenjisaa kan qabnurraa kan ka'e ergifannaadhaan illee bakka biraarraa fudhannee jirra. Bakka biraarraa ergifannaadhaan daballeetu kanaaf wanniimtu kan nu gannu jalaa bu'e lakkoofsi ijoollotaa hamma leenjisuun daree tokko keessatti istaandardiin isaa 25 sanii olii ogoones immoo leenjichi leenjii ogummaati waan ta'eef qulqullinni isaan eegamu. Kanaaf hanqina leenjisaa ni qabna turre. Maateriyaaliin akkuma isiniin jedhe ni jira ture hanqinni isaa kutaa tokko qofaa qabna baay'inni leenjifamtootaa wannidha. Sanarraan kan ka'e manni galii keessaa kan hojjeturraatiin wanta barbaachisu guutee wanni jedhee jira. Baajjenneetu argame
hanqinni leenjisaas tonuu dabalame kan jedhu. Baay'ina leenjistootaa wajjin wal qabatee inistiraaktaroota sadarkaa baarra kan jiran namoota 7 maqaa qabnuu fi karaachiin hanqina tokko illee hin qabnu qulqullinaan ga'umsaan leenjii laachuuf hin dandeenya. Nuti humna keenyaan ol hudhaa ta'e kan rakkisee Oromiyaan illee nuuf beekee baayoomeetiriksii meeshaan jedhamu yoo nu bira ga'ee karaa ittiin argamuu danda'u hundumaan yoo Oromiyaan nu bira dhaabatee kanarra kan caalu hojii gaariin galmeessina jedheetan hawwii guddaa qaba.